أري أكتان هبتن نتساكم كيسان سن تأوبر بان نجرانين ومن عربات رب الله إسنيف دبل كن تشتي برمسات وان قبض في الراكن رب تعالى معجزة جتشون وان أمنوا نمدب وان أقلين إلمنا ما فرجون سيلا كتابة قرآن إسان الرتك أرام سرت بوسون كين يقفتي ساني ثنقو. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أيها الإخوة والأخوات نحيي ضيفنا الكبير الشيخ أحمد ديدات. Yes, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Mr. Chairman and my dear brothers and sisters, the subject is Al-Quran, a miracle of miracles. Durata qophii kana obboleeyyan kee jaalatamu mata dureen irra haasawu Al-Qur'aan mu'jizaa caalu jedha. Aayaa Qur'aanaa takka isiniif qara'ee jira. Adaduma sagantaa keessa gadi seenaa deemnuun waan Rabbiin dhimma mu'jizaa irraa aayaa san keessatti dubbate isiniif ibsa. Garuu mee mu'jizaa jechuun maal akka ta'e isiniif haa himu. Mu'jizaan maali? Mu'jizaa jechuun waan amanuun nama dhibu, waan aqliin ilma namaa fudhachuun itti ulfaatu, waan ilma namaatii ol jiru jechuudha. Human endeavor, human effort. For example, one of us, fakkeenyaaf osuma walgahiin kun geggeeffamaa jiru nu keessaa namni tokko gaggabee lafa dha'ee achumaan du'e haa jennu doktorri waamamee yoo laalu namichi du'uu isaa mirkaneesse. Doktorri biraatis waamamee yaada akka kennu gaafatamnaan innis du'a namichaa mirkaneesse. Janaazaa isaa fuudhaa deemaa awwaala isaa qopheessaa jedhe. Garuu namni rabbitti amanu tokko dhufeem nama du'ee lafa ciisu kana argee ayyama rabbiitiin dhaabbadhu jedhee ajaje. Maqaa rabbiitiin dammaqi lafaa ka'i jedhe. Namichis lubbuun itti deebitee ol ka'e. Fayyaan isaatis sirraa'ee jira. Nuti wanta kanaan mu'jizaa jenna. Sababni isaa kun waan amanuun nama dhibu. Doktoroonni lama du'a nama sanii mirkaneessanii jiran. Haa ta'u malee namicha lubbuun itti deebitee jirti. Kun mu'jizaadha. Certified by 2 doctors and yet the person has come back to life. Miracle. But suppose the man was dead for 3 days, put in a mortuary, in a morgue. Ammas namni tokko du'ee guyyaa 3 bakka reeffa tursiisan keessa kaayamee jira haa jennu. Itti aansuun namni qalbiin isaa akkaan jajjabatee tokko dhufeem maqaa rabbiitiin dhaabbadhu jedhee ajaje. Reeffi sunis ka'ee dhaabbate. Isa kanas mu'jizaa guddaa jenna. Sababni isaa carraan ta'uu dhabuu waan kanaa akkaan guddaadha. Ammas namni tokko eega du'ee awwaalameen booda eega lafeen isaa bittinnooftee adda baateen booda namni tokko dhufeem maqaa rabbiitiin dhaabbadhu jedhee rabbitti boo'e. Namichis ka'ee dhaabbate. Qaamni isaatis qulqulluu ta'ee hafuuras fudhachuu jalqabe. Isa kanas mu'jizaa akkaan guddaa ta'e jenna. Alive, breathing well, we say that is still a greater miracle. So greater the impossibility, the greater the miracle. I hope this definition, is simple enough for everybody to grasp. Hiikaa mu'jizaa amma isiniif kenne nama hundaaf ifanatti fakkaata. Hubachuudhaafis naman dhibu. Haaluma kanaan Qur'aanni mu'jizaa dubbiiti. Ummata duraan turaniif nabiyyoonni garagaraa ergamaa turan. Ilmi namaa yeroo san tures namni sun nabiyyii ta'uu isaatiif ragaa sammuu ilma namaatii ol ta'e irraa arguu fedhan. Nabiyyi Allah Muusaan alayhi salaam mu'jizaa maajikiin wal fakkaatutu isaaf kenname. Yeroo sanitti biyya Misraa keessatti namoota ajaa'iba dalaguudhaan beekaman keessaa inni isa tokko. Kanaafuu inni warra sihiri dalaguudhaan yeroo sanitti beekaman waliin wal dorgomuu qaba. Rabbiilleen mu'jizaa namoota yeroo sanitti sihirii dalaguun beekaman irra caalu isaaf kenne. Mootichi jallataan Fir'aun Nabi Muusaa nama sihirii dalagu sehe. Kanaafuu warra isaa kan sihirii dalaguudhaan beekaman fidee akka wal dorgoman godhe. Warri sihirii dalagan kunniin ulee gabaabduu waan kana ittiin dalagan qaban. Yeroo ulee tana lafatti darban uleen isaanii sun gara bofa xixiqqaatti jijjiirame. Yeroo Nabi Muusaan alayhi salaam gaara irra ture san Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ulee takka isaaf kennee ture. Nabi Muusaanis yeroo kanatti waan godhu waan beekeef ulee isaa san darbe. Uleen isaa sunis gara bofaatti jijjiirame.
bofni kun ammoo bofa xixiqqoo warra sihirii dalaguu san hunda liqimse nabi Muusaan alayhi salaam yeroo bofa san ol fuudhu gara uleetti jijjirame warri misraa kan sihirii dalagan sunniin wanti sun sihirii ta'uu akka hin dandeenye yeruma san baran kun fakkeessuudhaa miti ija namaaf wallaalchisuu miti ija namaatti waa fakkeessuu jechuun waan hin jirre tokko ija isaa duratti fakkeessitee mul'isuu jechuudha ulee darbitee falfalatti fayyadamtee bofa akka fakkaatu godhuu dandeetta waan namatti fakkeessite san ammoo deebistee gara ulee deebisuu qabda akkas akka hin goone ammoo uleeleen sunniin dhabamanii jiru uleen sunniin hundi ulee Muusaa keessa seenanii jiran garuu uleen Muusaa furdina isaa hin daballe kanaafuu kun mu'jizaa guddaadha warri sihirii dalagu sunniin wanti Muusaan dalage sihirii akka hin taane ragaa bahan kun waan sihirii irra caalu jedhan kun mu'jizaadha falfala osoo hin taane mu'jizaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataa ummanni sun itti barbaaduuf hubachuu danda'utti mu'jizaa kenna namoota sammuun isaanii sihiriin guutameef dhugaa san caaluun itti dhufuu qabda. So Allah gives miracles according to the mentality, the needs of the people. People with magical minds, they were confounded with magic, superior magic, real magic. Hazrat Isa alayhi salam, Jesus Christ, when he appears on the scene, he comes among a people who were steeped in Greek medicine. Nabi Allah Isa alayhi salam yeroo ergame san ummata dawaa biyya Giriik kennuun beekaman keessatti dhufe dawaa garagaraa fayyadamuudhaan waan ajaa'ibaa dalagaa turan kanaafuu rabbiillee humna waa fayyisuu isaaf kenne namoota ijaan arguu hin dandeenye fayyise namni sababa dhukkuba adda addaatiin ija isaa dhabe nama jalqabuma gaafa dhalaturraa kaasee qaroo isaa dhabee dhalate waliin fakkaatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala aangoo namoota qaroo dhabeeyyii ta'an ittiin fayyisu isaaf kenne namoota barasa gogaa qaban fayyise namoota du'an du'aa kaase kun hundi hayyama rabbiitiin ta'e kunis namoota amansiisuudhaaf mu'jizaa kenname ture nabiin keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam ummata seer lugaan of jaju jidduutti ergaman wanti isaan ittiin of jajan dandeettii afaanii ture dubbii irratti ummata ajaa'ibaati walaloodhaanis ni beekaman nuti ummata sirritti dubbii beeku nuti ummata arabaati jechaa of dhaadu ummanni nuun ala jiru ammoo ajama ummata dubbii hin beekne jedhan akkasitti of jajan isin warri ajamaa afaan keessaniin jecha tokkoof jecha wal fakkaataa kan biraa hagam qabdu jedhanii isin gaafatan jaha jettanii deebisuu dandeettan isaan ammoo nuti 100 isiniif kennuu dandeenya jedhan jecha seefii jedhuuf afaan keessaniin jecha wal fakkaataa hagam qabdu jedhanii gaafatan namuu jecha jaha qabna jedhee deebisuu mala namni arabaa tokko ammoo argitee anammoo afaan kiyyaan jechoota 100 siif kennuu dandaasiin jedha nuti warra dubbii beeku isin ammoo warra dubbii hin beekne ajama isiniin jedhan yeroo ummata haala akkanaa qabu keessatti ergaman sanitti mu'jizaan guddaan isaan fiduu danda'an qur'aana dubbiin qur'aana keessa jiru wanti jalqaba godhe namoota mo'achuudha kana booda namoonni qur'aana argan wanti kun walaloodhaa miti wanti kun asoosamaa miti wanti kun waan amantii keenyaa ol jiru jechuudhaan amantii san fudhatan. And they realized, people with sense, that this is not poetry, this is not prose, this is something beyond our understanding, and people accepted the faith. Mee waan namoonni muslima hin ta'in waa'ee qur'aanaa dubbatan isiniif haa himu A.J. Arbery lammii Ingiliziiti nama qur'aana gara afaan Ingiliffaatti hiike keessaa isa tokko seensa kitaaba isaa irratti akkana jedhe inni arabaa miti afaan arabaa. A.J. Arbery, an Englishman who translated the Holy Quran into English,